Yoo yaa nageenyi babbaraadhaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya oduu ammee qabna. Oduu ammee keenya wajjin qadumaan waliin turaan affeerraa kenna. Oduu keenya kan jalqabaa waa'ee waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo namni 190 harka kennatu mootummaa kanatti jechuudha. Kan guddaa gujii keessa socho'u karaa nagaa filatee mootummaa badhaadhinaa kanatti harka kennatee galee jira. Viidiyoo qabatamaanis garsiifamaa jira jechuudhaanis karaa footootaa iskuubbaasni karaa footooni jechuudha viidiyoodhaan dhoowwaa waan ta'eef. Waraanni bilisummaa Oromoo nama 190 kan guddina gujii keessa socho'u galee jira jechuudha. Lammaffarratti oduun keenya jajjabduun kan nuti irraa haasa'uudhaaf deemnu mootummaan Itoophiyaa warroota biyya alaa taa'ee mootummaa irratti qeeqa yookaan ammoo olola garagaraa mootummaan kun akkana je'eetiin olola garagaraa irratti of keessattuu miidiyaa gurguddaa qaban jechuudha. Mootummaan biyya sunii akka dabarsitee warra kana naaf kennitu biyya kiyya baxaxaa jira, uummata kiyya jeeqaa jira, biyya kiyya diigaa jira jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif biyyoota ollaa Keeniyaa dabalatee biyya keessa jiru Keeniyaadha. Asumaanuu beekaa yoo nallee barbaadan. Keeniyaa dabalatee Ameerikaa dabalatee Awurooppaa dabalatee akkasuma biyyoota Arabaa Kanaadaa dabalatee warroota miidiyaa irratti agartee olola garagaraa oofan. Warroota kana mootummaan Itoophiyaa akka dabarsitanii nuuf kennitan jechuudhaan eegalee jira jiru. Kan inni irraa eegale hoo eenyudha? Gabaabseen gurra isin buusa kanas jechuudha. Miidiyaa inni irraa eegale jechuu kooti gabaabseen gurra isin buusa miidiyaa guddaa akkaan guddaati. Gurra isin buusa. Oduun keenya kan sadaffaa Daalachaa. Daalachaan kaleessa gurbaa Daalachaadhaan kan gootinnati arrabaa fudhate kana ani deeggamu. Daalachaa akka yoo fedhe Oromoo haa ta'u yoo fedhe saba fedhe haa ta'u ayidoo kan galchuun hin deeggamu. Daalachaan nama Oromoo fayyadaa jiru, nama Oromoo irratti dalagaa jiru malee nama Oromoodhaaf dalagaa jiru. Arrabi faayidaa takkan qabu. Tokkoffaarratti namni beekumsaa fi akkasuma information haa ta'u waanuma kamiiniyyuu uummata isaatiif waa laata malee arrabaanii miti. Isin akkana sabi kun akkana jedhee nama xiqqeesseef wanni inni argatu. Tokko wanni sabi keenya wanni inni guddatu hin jiru Oromoon sabi kuullee wanni ta'u hin jiru wanni inni xiqqaatu hin jiru. Garuu ammoo akka Oromootti namoota tokko argaa jira kan Daalachaan agartee hidhamuun dogoggoraa jechaa jiru. Karaa kamiin hidhamuun dogoggora Daalachaan? Daalachaan hidhamuun iddoom hin ture jedhee yaadana. Hin ture. Maaf dafee hidhanii kan jedhu simmeetii akkasii qaban. Maaliif mannidhaa tokko si sirreessa, mannidhaa tokko waa si barsiisa, mannidhaa barnoota kan of danda'a jechuudha. Kana sadeen irraa haasa'uu barbaadaa jechuudha. Laayikii godhaa. YouTube keenya kana subscribe godhaa, laayikii godhaa. Odeeffannoo garagaraa asirratti ni argattu jechuudha. Karaa TikTokaanis follow, like, share godhaa. Warra agartee viidiyoo gabaabaa asirratti dhageeffachaa jirtanis kottaa gara YouTube guutuu dhageeffadhaa isin jechuu barbaada. Okay, kan jalqabaa